السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ورثتك جالته موفيك كبجمو أكم جرتان فيا كيسني على مني سأنا من كيسن نجاز هنجر أورون بيالا جرتني سوروني بكيس جرتني وندي كيسن ويجا بكم جرتني تنجيني كي اسم براغا وسنين جا كم جرتان ميدا لقى مال فكاد عافية كم سنين جا نبي بريدة الحمد لله سنين برس بريدة كتير أبدين كوا إتيان سناران تنا ميشا بريدة تبقى بدي لفيت هنجر إيجا فيديو ورابو جلك أبين بود إفهم بدي وما كشونا دو هاكم مسيرة تمتلالا meeshaan kun meeshaa boru deemu waan ta'eef dirqama hadha viidiyoo raawun qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaafuu dhiifama guddaa ifatu bare. Hanga dhumaatti turuu hin dagatina. Wanni kun akkasiin dabarre hundi keessanuu si fayyada jedhee yaada kanaaf hundi keessanuu hojjechuu hin dagatina. Egaa hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti hedduu akka isin jaaladha isin kabajaa hedduu akka ulfaadha. Rabbii yaada muraada keessan isin yaa'u isin jedha warroonni karaa keessaatii illee dhuftanii itti gammannaa hojii bareedaa hojjetaa jirtaa durallee ammallee jabaadhu itti fufii yeroo hin jettan. Egaa warroonni akkasuma jettan hedduu akka galatoomaa ulfaadha anillee isin jaaladha isin kabaja isin jedha hordoftoota kiyyaa rabbii yaada muraada keessan isin haa guutu rabbii waan isin hin niyyatin isin haa gammachiisu isin jedha rabbii fayyaa isiniif haa kennu du'aayitti yentuffatin amiin jedha kan malatti beektan gara du'aayin geettin akkasiniin jedha hordoftoota kiyyaa hundaafuu hedduu akka galatoomaa ulfaadha akkasumas warroonni meeshaa isinii bitee meeshaan isinii bite keessaa baay'een keessan itti gammaddanii sarpiraayizii garagara nagootaan dhugaa dubbachuuf inshaallah viidiyoo ni qaba garuu hin dhiisne gadi isin dhiisee jedha ulfaadha galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u rabbiin isin jaalatu isin mana jechuudha rabbii waan ofii jaalatu isiniif haa kennu fayyaa isiniif haa kennu ulfaadha galatooma yaada keessaniif jaalala keessaniif hedduu akkanaaf galatooma isin jedha kaasoo isinitti dheeressa dhiifama guddaa garuma viidiyootti deemnaa meeshaa kana. Egaa hordoftoota kiyyaa haga takka jechuudha bilbila biraatiin ibsee lafa kaayee isiniif waraabuu yaalaa jira jechuudha maaliif jennaan meeshaan kun meeshaa boru gara biyyaa fe'amu waan ta'eef jecha dirqama hadha waraabuu qaba jechuudha abbaa meeshaa sanillee namni meeshaa ofii ilaaluu barbaada. An dhugaa dubbachuuf sammuna kana biizii ta'ee meeshaa baay'ee viidiyoo godhuu dhiisee jennaan uummanni keessan nagaafate jechuudha maashaallah saafaawwan kun jira saafaan kun aynaa lamatti fide guddaa lamaa fi kunuun haati meeshaa ni beetti kun jiddu galeessa kun isa guddaa isa tokkoffaa jechuudha namni viidiyoo kiyyoo hordoftan ni beektan saafaa kana mana kiyya keessatti ni jira isa kana lama bitee fi kunuun addaan hin buqqa'u firee lamatti bitee fi inni kun guddaa lama jechuudha itti aansee jiddu galeessaa tokko meeshaaf kan uffataaf lama naa bitti tokko immoo meeshaaf nan jettee jirti kunuun takka jiddu galeetti tatanaa gadillee jirti kuni tokkoffaa irraa guddaa tokkoffaa fi ka jiddu galeessaatti tatanaa diqqoollee jirti. Egaa isin jedha hordoftoota kiyyaa asitti mootu. Egaa itti aansee immoo hordoftoota kiyya isinii maashaallah tabaarakallah haadha xiyyaaf isinii gurguddaa isinii haadhaaf abbaa ta'u naan jettee jirti waan ta'eef isinii kwaalitii isaa eeggatee fi isinii gurguddaa ta'e ka'aannan bunaa ittiin dhugan maashaallah tabaarakallah isinii tana yeroo sadaffaaf bituu kiyyaa isinillee godha lakkaa daarzanaa naan jette firee jahaa. Itti aansee manguuraa qaba meeshaa kana hunda isaa tokko akka isinii sirriitti ifa isinii taa'uuf dura akkanatti isinitti agarsiisa. Egaa viidiyoo kii namni ilaaltan ni beektanii viidiyoo akkamitti akka duraan waraabu amma dhiyeenya kana gara meeshaa kanarratti nama barbaachisa jechuudha. Garuu waraaba jedhee itti kennu akka waraabu sanitti nan waraaban waan ta'eef jecha yeroo baay'ee ofii kiyyaa waraaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkanatti isinii waraabaa rakabootiin tuni rakabootii ani ifaa sanirra tanatu natti bareeda waniin isaa kun jajjabaadha yeroo lammaffaa bitaa jira akka duraaniitti irra fooyyessanii fidan jajjabinna qaba jechuudha kun duraan irraa carqaweeti amma garuu haga akka duraa sanirraa bareeda jechuudha keessi isaa kun garuu mastaawotiin keessaa tuni keessa gattarti ilaala as keessa gattarti mastaawotiin keessaa tuni waan ta'u akkasumatti naa bitinaan jette mastaawotii kana waan akkanan taane see hedduu akka soqaa ture garuu hundi isaatu akkanuma keessa gattara jechuudha. Akkasuma kanarra kanarra gattara ta'e intar ta'e beeku garuu asiin xarzirra hin jiru jechuu barbaadeeti. Egaa kana fakkaata isinii jaa wajjin meeshaa isaa wajjin meeshaa isaa jechuun faayidaan adda arfatanii fi akka maandajaa jiru saniif ka jabanaa irra kaa'atan qaba. Kana fakkaata sufraa ofii kiyyaa kana irratti biteef jechuudha. Waan isin beekuu qabdan rakabootii kamuu yoo ta'e rakabootiin kun fakkeenyaaf maal qaba yoo jettan sinillee hin qabu kanallee hin qabu garuu waan inni qabu waan ixaan itti arfatan san kan maandajaa irra kaanii fi waan akka wanni san jechuudha akka maandajaa jiru waa sadiin san qaba malee sufraa isaa fi sinii isaa ofii itti bittan jechuudha walirratti isinitti himu inni danda'an walirratti isinitti himu. Egaa akkana isinin jedha asitti turee mata fashaa babbareeda jira maashaallah tabaarakallah mata fashaa tana gizee arfaffaa bituu kiyyaa sadi saanii feermuuziitu jira itti aansee tiriiwwan jira saanii biddeena inni jira saanii waxiin jira wombariin tun firee sadiin jirti feermuuziiwwan kun seetti lama asitti meeshaa haarawaa yeroo lammaffaaf bitee meeshaa waan akka keekii yoo godhan ittiin dhooftanii. Egaa akkana isinin jedha
Egaa baalliin tun diqqoo fi guddoo itti jirti leetira 20 fi leetira 8 gubbarraa tuni itti aansee isaaniin giloobaalii jira. Asitti immoo maankaan jira feermuuziin warqaammaa jettan jira. Egaa maandajaan as bira jira. Maandajaan kuni biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana maandajaa isa tokkoffaa fi isa widdiidha kun jechuudha. Egaa akkan isiniin jedhu hordoftoota kiyyaa amma egaa akkanatti isinitti agarsiiseen booda bakka takka taa'ee bilbila bakka takka kaa'ee gatii isaa isinitti hima jechuudha. Saafarraa isinii kaasa jechuudha. Akkanatti ni mul'ataami. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana jechuudha namni waraabuu hin jiru silkisuuf dhaabaa isinitti agarsiisa. Saafaan kun gaafiin qabu saafaa guddaa sanii mana keenya jira. Aynaa sadii ni qaba guddaa illee qaba kanallee qaba hatta akkasiin itti lolla dhulle zarii kanaan qaba jechuudha. Warri saafaa laastikii sanii na jettan homaa isinii godhu saafaawwan sun homaa san qurxamaa tareetti waan akka ceetti ingiliffatu isinii tajaajila malee inni saafaan kun isa tokkoffaa fi furdaa jechuudha kaman namni jiru hangaafa gizee inni dhufisan bitadhe qarshii dabalamaan bitanii amma laakiin naafuu ka jiddu galeessaa kun gatii isaa meeqa qajeeluma gara gatiitti hin deemtu maal haasasu kana mul'aa haasatu jechuudha keessa waan hin oolle irra jiddu galeessaa kun 400 bitee fi jira maashaallah tabaarakallaa gatiin kaleessa meeshaan nama kaleessa bitee carraa maashaallah tabaarakallaa meeshaan haala bareedaa jira kaleessa jechuudha kaleessa egaa itti aansa saafaa kana isa lama meeshaa nagaraadhaa osoo dallee baasuu baadhee kunoo inni kun isa guddaa jechuudha hordoftoota kiyya isa guddaa alatti osoo waraabinatti tola saafaawwan kana gani tokko inshaallah isa waan laastikiif saafaa ta'e bakka takka isin waraaba inni kun isa guddaadha bal'aadha guddaa tokkoffaa jechuudha qarshii 500 bitee jira isa tokko 500 isa tokko 500 lamaan isaa qarshii 1000 saafaa isa guddaa jechuudha kana caalaa uumaa isin godhuu danda'u sirri dhageeffadha kana 400 guddaa 500 bitee jira isin jedha hordoftoota kiyyaa jaalatamtoota kiyya kaja isin jedha hordoftoota kiyya saafaa kana gizee bitattan of eeggannoo guddaa godha egaa itti aansee akkan dabarseet meeshaa isinitti agarsiisa ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha dhiifama akkas meeshaatti qabeet egaa ammoo akkana gara meeshaa qabee kunoo meeshaan hunduu ni mul'ata waan ta'eef abbaan meeshaa ofii ni beeka meeshaan gara hundaa jiru abbaa viidiyoo keessa dhoolu meeshaan akkana ifa garanaa jiru kana qofa jechuudha abbaan meeshaa ofii waan beekuuf jecha qajeellumaan amma jalqabee isinii fixa dafee isinii himuuf yaala kalatti maasa xabaa tanaa isin dabarsa maasa xabaan tun mala isin boosuutti beekamtuudha hundi keessan horii beektanii gatiin isillee maashaallah wallaa akka hiikaatiin miti gatiin isin kasa qarshii 250 qofaan bitee jira diqqoo kan hojii walitti dhiyaatee kan halluu kana godhee fi itti aansee rakabootii kanaa fi sinii sufraa bakka tokkotti jettanii isin gara rakkoon qaban akkuma fiikiyyaa bitatti dhugaa jirtu isinitti hima rakabootiin adda isaatti qarshii 2000 kanarra guddaan ni jira jiddu galeessa kuni kana gadi diqqisuudhee jira garuu kun jiddu galeessa qarshii 2000 rakabootiin kuni sinii firee jahaatuun qarshii 1500 sinii firee jahaatuun 1500 itti aansee sufraan kun 700 eda'uu 2000 eda'uu 1500 mee akka ta'u beeku waliin maraa beeka amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee rakabootii tana tadi qosan rakabootiin kun waan masqammaca hojii kaa'amee firee jaafuudhe malee masqammaca bakka takka keessanii sinii dhala hojii gadhiisanii ni jechuudha masqammaca jalaa fuudhanii bakka tokkotti rartanii sinii lamaan fuudha giddu galeessa jechuu barbaadeet yoo barbaadan akkana kaa'atan yoo barbaadan takka takkaan dardartan hundaafuu akkasi gatiin isaa asumaan immoo tana maachii godhee fi warqaamatti dhiyaatti waan ta'eef maashaallah naa godhe naan jette viidiyoo miti irraa iskiriinshaatii gootee waan ajaa'ibaati hedduu namatti tolti ani meeshaa kanaan mananii qaba durirraa qarshii 300 hin bitee jira egaa akkasiin jira namoonni isinitti ilaalanii dandeettanii itti aansee mootu feermuuzii kana kanaan durallee waraabee ture nama tokkoof bitee ture nama tokkoof bitee hadhaa viidiyoo miti irraa iskiriinshaatii godhuuf seetiidha feermuuziin kun lamaan bakka takka dhufa akkanatti irratti dhufa leetira tokko tuqaa shanii fi leetira tokko leetira takkaa fi leetira takka tuqaa shan feermuuziin maasaa walitti agarsiisuun qabu maashaallah tabaarakallaa egaa haala kanaan seetii bitee jira kunuu tana fakkaatti jechuudha maashaallah yoo kanatti ilaalan meeshaa ajaa'ibaati jechuudha taan immoo fayyadamnee hin argine isin jedha hordoftoota kiyyaa garuu hedduu namatti tola onnillee qaba keessa jiru kun immoo maal isa wala jedhee kakatuun barbaadu egaa hadhe qaata yung baasuu hordoftoota kiyya akkana isinitti agarsiisa feermuuzii tana garuu namni haaraa hordofta yoo jiraatan akka laaltaniif jechuudha kunoo ta'ilee egaa itti
aansee immoo hordoftoota kiyya asumaan malbashaa kana isin dabarsa. Malbashaa kana yeroo baay'ee ibsaa jira. Lakkoofsa qabdi. Ta seeraamikiitii kunoo akkuma argaa jirtan kana jalli isallee jechuudha. Wanti irraa ciruuf hin jiru, irraa ciruu hin qabu. Kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa malbashaan ture bituu kanatti toltee jirti. Gatiin isillee bareeda jechuudha. Fakkeenyaaf inni guddaan kun lakkoofsa 28, itti aansee lakkoofsa 26, itti aansee lakkoofsa 24. Osoo kana garagara bitanii kana 2000 gadi bitanii 2000 yoo dhufe 6000 dhufa jechuudha. Garuu yoo akkanatti bakka takkatti bitan maashaallah tabaarakallaa kana guddaa wanni kun isin fayyada. Waan akka qixxaafaa itti godhatu dandeetta. Waan garagara hin qabatu waan ta'eef ni beektanii anarra isinitti beekaa waa'ee malbashaa kanneenii. Egaa qarshii 5,000 isa 3 biteefi jira. Hedduu takka bareeda jechuudha. Osoo garagaratti bitanii sanii ol dhufa. Itti aansee mootu asumaan akka banaa akka rabaa. Waan qorqoraa kana kaleessa gadi bareedaan bitaa oolee. Egaa meeshaa kanallee kaleessa bite waan ta'eef hadha viidiyoos ni waraabe. Waan qorqoraa kanallee hin baasu leetira 2 kunu leetira 2 ammallee leetira 2 sitti kunoo Tiree lama qarshii 800 hin bitu tokko 800 tokko 800 asitti immoo hixaanni jirti. Hixaana deengadaatiirra harmee xiyyaatti bitu kunaan jetti dibatu bu'uudheefi jira. Itti aansee kunoo maandajaa tana hundi keessan hundi beektanii tuneta tokkoffaa gamada tokkoffaan hojjetame. Namni barbaadan ka gamada lammaffaa sana isinii ajachiisuu danda'a 500 kana garuu ka tokkoffaan hojjetame 650 kanaa olii miti 650 ka gamada tokkoffaan hojjetame. Ka lammaffaan hojjetame ka gabaa irra jiru sana yoo barbaadan qarshii 500 isin hojjechiisuu danda'a jechuudha. Ajajaa hojjechiisaa waan ta'eef ka gabaa irra jiru hundi isaatu ani dhibbatti isinitti himaa ka gamada qal'aan hojjetame jechuudha. Naggaadeen martuu qof bira qabdu akka carraa ta'ee isin ajajataa jirtan waan ta'eef waan bareeda. Qarshii 650 isin jedha. Itti aansee asumaan foonni kana maankaa fannoo kana isa tokkoffaadha. Maankaa fannoo kun darajaa 3 sanii ol qaba. Egaa darajaan isaa hedduudha. Tokko lama jedhee isin ibsu danda'a. Gadi 7 gadi 8 jira jechuudha. Shigiin akkanuma dhufu. Garuu sun isin fayyadu. Qarshii kun tokko 800 kana bitee jira. Egaa itti aansee hordoftoota kiyyaa gara sinii kanaatti si dabarsa. Sinii kana maashaallah tabaarakallaa hedduu takka jaaladhaan hedduu takka hawwata kennaa waan ajaa'ibaati kun ilaala. Asirratti sinii tanarratti sinii haadhiyaaf ta'uu fi keetii daalimaa kana jette maashaallah tabaarakallaa. Tanaan durallee namaa bitee ture. Kudhaabii sulatti isinumti ilaala murteessame maashaallah hawwata kee baay'ee takka waan bareeda jechuudha. Kun walitti dhufu sinii tanaaf tana laala argitanii akkana isiniin jedhaa sinii tana qarshii 2000 biteefi jira. Firee 6 jechuudha. Firee 10 yoo barbaadan qarshii 1000 jechuudha. Hordoftoota kiyya kana fakkaataa. Egaa asumaan garasitti hafee jira maandajaa kana hundi keessanuu ni beektan jedhaa isa tokkoffaa fi ka biyyeen keessaa isa tokkoffaa ta'ee qarshii 800 ka kanaa gadii fi ka duraanii sun haga 500 jira. Garuu kanatti bitee waan bareedaa jetteef kanatti bitee fi dhiifama barbaadan dhadhaa jiranii. Egaa dhiifama isin jedha hordoftoota kiyyaa balbaladhaanii jennaan jidduumaan gadi bahee eessarra jira. Sangara isin maandajaa isinitti meetiin jira. Achiin umara gad dhufa feermuutiin as bira jira. Meeshaa kana hundi keessaniifuu namoota meeshaa na biraa qabdan na yaadachiisa namoonni dura na biraa qabdan meeshaa kana boona isin kiyyaa fedha kiyyaa wallahi du'aayin isin naa gootan hedduu akkanatti tolte du'aayi waa mura caatti yaada muraada kee rabbi si haa guutu jedha. Du'aayi naa godhaa kana ofii kiyyaa ani fedha kiyyaa jechuudha. Fedha kiyyaa koomishinii keessan keessa isin hundaafuu firee sadii isiniif laadhee jira isin jedha. Meeshaan tun meeshaa baay'ee bareeda. Yeroo takka beektanii laastikii man biyya keenyaa kun yeroo laastikii babbareeda itti argitutti jira. Kun wanni tun baay'ee takka natti tolte addaan hin baatu. Asitti barbaree egas fuudhuu guddaa asitti waan barbaade naqatu dandeettanii garuu aanan itti fayyadama yeroo baay'ee aanan itti fidadha. Waan tana ofii kiyya jechuudha. Itti fayyadama isiniin jedhaatuun isaaf keessa hin jirtu. Akkas isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu galatamu alfaadha yeroo ni yaadu babbareeda naa barreessaa jirtan wallaahi itti takka isin jaaladha isin kabaja. Rabbiin isin haa jaalatu isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa yaada keessa rabbi isin haa guutu. Itti aansee feermuuzii kana amartii keessanuu akkuma jaalattaniif akkuma ajajatanitti kunoo maashaallah ni bareeda. Warqaammaa baay'ee takka jaalatan waan ta'eef seetii dhufee jira. Haasa'u irraa baay'isuu barbaadu. Isa kanallee ni beektan waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Qubee isaa jira. Egaa maal isin jechuu barbaadeef gatii isallee ni beektanii ana birattillee gara birattillee beekuu dandeettanii. Isin jedhaa qarshii meeqaan bittee naan jettanii namoonni hin beekne yoo jiraatan meeshaa gisee bitatan tasgabbiidhaan bitadha isin jedha. Namoonni isin jiru. Laatanii hubattanii kan qabdanii feermuuzii kana qarshii 5,000 firee 2 bitee fi
egaa firee lamaan isaa tokko leetira tokko dhuqaashan tokko leetira tokko jechuudha. Qarshii 5,000 bitee jira. Maashaallah tabaarakallaa isin jedha. Itti aansee saanii tanii firee 3 jechuudha. Firee 3 naan jette ayina garagaraatiif hin taati. Nallee viidiyoo mikeeraa screenshot godhee firee 3 naaf baasii. Halluu kanatti waan ajjeef cirfaa 3 wajjin isin takka cirfaa wajjin qarshii 300 isin takka jechuudha. 300 baay'isuu 3 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa itti aansee mootii haaruu kana dhaqabatee viidiyoo kana keessatti sahaaniiwwan kanaan dura leektee jira. Maashaallah tabaarakallaa. Saanii buddeena isa tokkoffaa kan ta'e kanatti bulee sanitti saaniiwwan babbareedoo jechuudha. Hordoftoota kiyyaa ka isin namatti ergitan garuu haababaa qabu sun baay'ee rabba'u isinitti meera jechuudha. Moo godhuu danda'u saanii dhala saanii kana ofii fedhateetiin saanii buddeena ka bareeda jettee yaadanaaliif gatii rakkoon qabu waan jette isa kanatti fuudhee jechuudha. Waan bareedaa fi waan tokkoffaa qarshii 1,650 bite kaleessatanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa saaniin kun yeroo dura izzata akka biteera nama tokko 1,600 bitee ture yeroo duraa san jechuudha. Inni kun hedduu takka guddaadha. Kam akkanaa ta'ee lumuxxiin bulee sunillee jira. Bulee saniif kun tokkoma oroomni isaa jechuudha. Inni kun baay'isee furdaadha. Asumaan immoo isin jedhu saanii buddeena gisee bitatan habaaboo jidduu qabu san suura namatti ergitan malee oroomni isaa tokko miti. Kanaaf amma saanii sun walitti dhufu jechuudha. Kuni qarshii 1,650. Suni qarshii 1,300 gatii tokko miti. Hiiqattillee tokko miti. Akkasiin jedha. Tirii kana dheengadde bitee ture kun kana fakkaatti. Qarshii 350 bitee jira. Tirii kanallee bitee ture jechuudha. Bitee jira hordoftoota qarshii 400 bitee jira. Isa tokko itti aansee tirii isa kana. Maashaallah tabaarakallaa. Tiriin kun kan fayyadamee agarre garuu baay'ee takka furdaadha. Jajjabina qabu jechuudha. Hordoftoota qarshii 600 kana 400 bitee kan ammoo 350 jira isin jedha. Akkana listi kana ammoo baasoo asirratti abbaa firee torbaati. Firee torbaa kana kaleessa dheenga dandeetti ture yeroo lammaffaa bitaa jira. Warra firee shanaa eeyyatan saniif jechuudha. Kanas yoo jedheeni osoo danda'amee abbaa 8,000 7,000 sana osoo bitatanii 8,000 9,000 saniin osoo bitatanii baay'inatti tola. Garuu listiiwwan sunniin jajjabina sirri qabanii waan bareedaadha. Inni irra tokkoffaa sunni jiddu galeessa jiru guddaa miti. Malee osoo san bitatanii kanarra isatu filatama. Garuu listiiwwan xixiqqoo firee shanii firee jaha saniin keessa inni kun bareeda jechuudha. Toora saniin keessa qarshii 5,500 biti firee torba dasii tokkoffaan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa listiin kun ayinaa hedduu jira. Kayoo achi yoo ilaaltu maashaallah bareedoo harkaan kana fuutu galaabaa biti jechuudha. Zariiwwan kanneen ta'e kunis isaanirra bareeda malee ka kanarra bareedanii jira. Isin jechuu barbaadeetti saanii fi muuzii kana kun maashaallah tabaarakallaa haalaan nama bareedu. Egaa kana saanii tana qarshii 2,600 bitee jira maashaallah jedha hundi keessanuu. Itti aansee immoo saanii giloobaalii hin baasu. Fakkeenyaaf baasee wajjira darbee turee kan hin hundaan kee walirra godhee dardara. Kureen akkanatti naamusaan dhufu kun akkana mana haadha meeshaa gara mana isee argamu. Qarshii 5,000 bitaa jira. Nuti beektanii gizee jalqaba irraa bitu yeroo dheeraaf bite qarshii 4,800 garuu as dhiyeenya kana 5,000 bitaa jira. Waan boruuf isaanii immoo rabbitu beeka jechuudha. Qannasuu mala maaliif kaleessa meeshaa hedduu qannasee bitee qannasamee hin jira gabaa keessa. Itti aansee kana maaliif hin beeku ayyaana waan ta'eef nama baay'isee sirriitti hin baay'ina fakkaate warri bitatu. Saniif ta'uu mala waan bareedanii maashaallah iddoo akka jaaladhaanii bifa walitti mananii qaban jechuudha. Waan bareedina jennaan kama mana kiyya dura anti ta'e waan ofii jaaladhe fedhe tokko bareedumni isillee waan argeef jajjabinni isillee waan argeef nama guffistu gara cabduun qabdu akkana gadi lafa keettanii na lafa keettan akkana yoo barbaadan akkakitti dhaabatu dandeettan hawa garagara tunoo irraa baate keessaa kun foonii fi ta'a jechuudha. Bishaan keessaan ba'a biyyeetti naqatanii waa baay'ee tajaajilti. Hundaafuu waree baay'ee na fakkaate qarshii 300 biree sadi bitee jira tokko kun as bira jira. Sadi inni tokko. Itti aansee baaldiiwwan tun ayinaa hedduu qabdi. Tokkoof lama fallee qabdi. Balbala yeroo baay'ee irra dhadhaa jiranii kunoo kana. Dama qarshii 350 bite. Saamuna duraa 440 bitaa ture. Kun kaleessa galee qarshii 350 leetira 20 kana. Kudhan illee jira 8 mootana. Kana immoo 200 bitee jira gosotii. Tatanaa gadi illee jira namoonni shiroo barbaadan isinii bita jechuudha. Akkasii. Egaa meeshaan keenya kana fakkaata ture hordoftoota kiyyaa hagadhuma viidiyoo kanatti yeroo na waliin turtanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan. Egaa dhiifama guddaa asitti waa dagadhee kan isiniin negatiisa asitti kubee ture
qarshii 1,500 bitee fi jira hanga garaagaraa gisee keessa garaagaraa hojjetan ittiin dhooftan jechuudha qarshii 1,500 bitee gammadaa waliin tursanii dhaggeeffataa turtan hedduu akka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha hedduu akka isin jaalladha isin kabaja immoo osoo hin bahin namoota laayikii godhaa isiniin jedha viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina hanga sitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'aa horaa bulaa isiniin jedha viidiyoo immoo laayikii gochuu hin dagatina yaadaaf qeeqa keessanillee barreessaa isiniin jedha halkan gaarii keessa naa bulaa.